deeqa baatu taate alatti ammaatis namni ni jaaladha jee irraa haasa'uun waan bareedaa miti na fakkaate qiyyatti. Nagade ballo kunilleen ati amma akka nama tokkootti yoo ni fi cinaa dhaabbattee yoo narratti rakkoo san na gargaarte. Ittiin Abdallaa ati dhiira dhalaan taane garuu immoo akka obsa qabaattu akka gartee obsa labbisii kannu sitti himna asumaanuu ni kan gartee ka'aaraa خي خنقول ينتهو كورك أنا هاخم جيسوس سنتورا بريدا أنت لورا موتي بيكتو أمو إسين لينا جارت مبتلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا هردوتوتا كين ديبني سيرف نجر وان أجايباتين مالي نور تنيو التنيس ويغتي سبب عبد الله تي في سبب لينا مالف وانت كوشان غرتي ودي بني ترانيف غرو وانت تدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو هردوتوتا في خواجمتوتا بلو شو الرا بلو شو برا ترجمنا بلو شو برا مال نفتجتشون كان سنة فنكم واني بلو شو برا دونه هردوتوتا خواجمتوتا خينيا الرا لينا في عبد الله يرو دير تران ولدبات تران ولدبي مالي هي كرنا ولين جاني جيران يرو أما تناقصتي وركان حركة دينا جرتي وركان عبد الله براباتت لينا تخنمتت لينا وركان يصير كتب رتت جرتي مالي فلات إيه تو خنا قولي إيه أكا أدهي كمان تاسه عبد الله يو مالي بكرة جبين كنا خنا وجدت من تلا تناقصت أنت تقول إمام بوفت بوات رتة هردوتو تخوجم توتا أن يرو دراتف بلوشو خنا نما بدل ترسبيخ نما داندي قلت ترسبيخ ورد نيجرو irra geetin jira akka inni nama jaarsa fi jaartii wal dhabe walitti araarsu walitti deebisuun beekamu magaalaa tana keessatti an adda fagaanullee nama isa quba qaburraan waan kana baradhee barbaadee akka bal'ooshuu bira dhufu na taasisee jiru dirqamni wal dhabbii liina fi abdallaa keenyaatun fuula foddaa miidiyaatiin waa'ee abdallaa fi liinadhaa kana hedduun viidiyoo irraa dalagaa ture hedduun dachaa sanillee komataa ture dachaa sinjaa sun nama ajaa'ibaati nama jira kan addaan diiguudhaan beekamu isarraa nama isaan keessaa isa tokko jechuun inni tanaafuu anarra bal'ooshuu biratti hin argamu bal'ooshuu kana bira maaliif hin dhufe bal'ooshuu kanaan jira kana akka itti walitti dachaafnu bilbila biyyoota illee qabu an bilbila isaatu qabaa dirqamni isa bira dhufi nafichisiise isaa wajji viidiyoo tana isinii dalayne jechuudha maaliif jennaan galata as keessatti namni tokko waan harkaan namaan goone sammuudhaan namaa godha waan kishan namaan goone yaada nama bira dhaabbata jechuun namaa godha kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenya jaalala isaanii kana nuti hin beeynu maaliif ilmoodhaaf wal jidduudhaa qaban jirra kun nama guddaa ta'anii jiran arra bultiin isaanii bultii yeroo dheertutti yeroo gabaabdutti kaleessa wal jaalatee arra wal jibbuu qabna jechuusanii miti kanaafuu bal'ooshuu si biratti argamuu keeyyaaf hedduu takkan gammade maaliif jennaan arra fala jira kana akka isaan itti walitti dachaan barbaaduudhaaf si bira dhufuu kiyyaaf hedduu takkan itti gammade ati oomeeme maaltu sitti dhagame kana falani goona rabbiin nu gargaaru inshaallah maaliif beekta abdullaanis warqaa kannuuf sanii bareedaa miti haadha ilmoo fi namni jechuun sagal garagalcha jedhanii beekta obsa dhiirtii obsa qabaachuu qabdi obsa qabaatee osoo isiin takka warqaan si kan osoo hin jiin ilmoo tanaaf jee takka jaartii isaatiif jee hojii jiraachuu qabu malee isi amma ilmoo irraa fudhatee warqaa kanneen fi alabbaasuun kunis rakkoodha. Karaa isaatiinis bareedaa miti. Dhiirti immoo waa hundarra obsa qabaachuu qabdi. Isaan inni immoo akka obsa qabaatu asumaanuu itti himna Abdallaa ati dhiira dhalaan taane garuu immoo akka obsa qabaattu akka gartee obsa labbisii kannu sitti himna asumaanuu ni kan gartee ka'aaraa kayi kan kun hin ta'u ka waraqaa nama kan kun hin ta'u jaartii ta'e jala deemtee na dhukkuba jechuutti akka dhukkubuus quba qabdaa dhuftee na ilaallee haakama nan geessine sila abbaa ilmooti yaate dhufeen na laala anaatu wajjin maal jettee isii haasoftuillee numa dhageenya garuu ati gara jabeenya kana dhiiftee jaartii jala siitee obsa qabaattee osoo gartee qilleensi senseen qilleensi biyya tanaa kun beektaa qilleensi kun wayii faala wayii garagalchaa deema jaartis walii garagalchaa deema duydaa garaa walii godhaa deema kanaafuu jala deemtee jaartii ta'e bakka isin jirtu fudhattee haamallee geeffattee haadha ilmoo ta'eetiiti mana galfachuun sirra itti jedhii garuu immoo karaa liinaatiin Aku karena lihat di mana mo? Isodol lihat dapat nanti Abdullah nis dogor ini kabu jaartii fi mana baasu in qabu maaliif haa ilmoo dhaas laa ilmoo kannee fi manuma taga tokko dhiiratu irraa obsa qaba waan ta'e dhalaa alatti gabbaasu safuu aadaa keenyallee eeggatuun gaariidha maqaa keenyallee balleessuun akka Abdullatti akka nama tokkotti hangama kiyyaan Abdullah wanni sitti dhaamadhu akka dhiiratti maqaa nu balleessitee jirta maaliif dhiirti takka obsa qabdii dhalaa yoo haa balleessitellee ilmoo itti dhiiftati ifirraa biraa baati malee ilmoo irraa fudhattee hin ariitu maaliif aadaa qabnaa safuu qabna nuti gartee biyya gadhiifne malee aadaa gadi dhiifne waan taateef asumaanuu sitti gaba akka waan kana nu hubattu siin jenna dogoggora seenta jirti ammoo gama biraatiin gama dhiirati wani dhaamatu wanni rakkoo isin jitu ta'e Abdallaa fi siviiliinallee dachaasan hedduu takkara lamarra itti meetin jira keessaa dhaabbadhu taakira liinatti bibilleeti liinadhaan waan bal'oo shuu jehuun gaa walumaan dhaggeeffannaa
waan hin qabu yaada garaana dhukkubsee bakka biratti gartee fagoo sanitti nagubee na dararaa ture summina taa ture dhufee bal'ootti madheetin jira bal'oo dangaa maaliif walitti dhalaan bal'oo waan ta'eef ani isaan bira dhaquu dhufillee manni isaanillee nurraa fagoodha manni haala natti dhalaa mana bal'ooti isaan hundarallee fagoodhan tanaafu garuu bal'oon isaaniirraa natti as dhalaa mana isaa dhaqeetin bal'oodhan akka jira kana walitti araarsu taasisee jechuudha bal'oo keenya gaa yaada kana narraa fuudhuu keetiif galatoomi awwaan qabu hundaa sirriitti dabarfadheetin jira dachaas saniin irraa dhaabbadhuun jaan ammallee irraa dhaabbadhuun jaan chaanaala kanarratti illee irraa dhaabbadhuun jaan maaliifi haalan jidduu jira kanaa deemtee yeroo biyyoos dhukkubsattee mana fannisitti fuutee haakama geessusan itti bilbiltee haakama nan geessa Abdallaa jetteeni geessisiin jee akkasitti dhageessiftee geessu qabda ture. Video martee inuma haakama geessee biran jira arrallee liinaa biran jira inni haakama geessine biyyoota noo dandhufu maadhe ni duuti jettee biyyoolleen dhalaan gowwaadha akka harma gaditti qalbiin gadi amansiiftee biyyoo sunillee jaarsisii irraanfattee siin maal jetti namni dachaas naa caalu jiru dachaasarra faraqaa isaa namni galatoonfadhu isaa faraqaa isaa nara lubbuun si nabaatee jechuudha irraanfachiiftee jirta jaarsisiidha waan akkanaa kanarraa ifeegi maqaa dhiiraan balleessina. Asumaanuu garuu beektaa namni nama jidduu seenu kuni garuu maal beektaa yoo jaarsaaf ijaartii walitti beeksan eessaa namni kun jidduu seenu. Seenuu hin danda'u. Jaarsaaf ijaarteetu qilleensaaf naqee namni akka jidduu seenu isaanii godhe malee amma nama biraallee komachoo osoo hin ta'in dirqama Abdallaa lammaffaan ammoo liinaa. Isaan lamee yoo gartee qaawwa gartee waljabeeffatanii qaawwa gartee gabbaasu baatan qilleensaaf naqu baatan nam tokko kan jidduu seenu hin jiru jennee jiraatan garuu asumaanuu beekan arra kan jidduu seenee haakama geessees haa gartoomu gar tokkoon maal ni beektaa lafa dhiisuurra haakama geessuun turra bareeda intala Oromooti beekadhu ammoo isin liinaan jaartuma Abdallaati arraas ta'ee boruus ta'ee jaartuma Abdallaati jaartima biraati miti dachaas illee haa gartoomu eegaa haakama geessee nam tokko beekaa horii gaaraa takka waa gabbiroon yoo namni tokko lubbuu jedhe qabe horiin kun kiyyaan taatu galata qabachuu dhaqee morma sansiiraa muruudha alaal godhuu alaal waan keeteef garuu ati maaliif sahaa keessan takka qaare maa naan eegini jechuu qabu kana immoo dafee irraa jechuun mataa muree alaal godhuun dirqama yookaan ni haraamaa jechuun jedhama. Gabaraa ammaa kana mataa irraa muree sanis maal godhan ni beektaa? Saan kiyya silaantuu siitu na jalaa siitu hojjeese garuu garata oloon koosoo hin ta'in innillee amma dachaatillee wooma tolchee ni tolchee akka kiyyattani rakkoon qabu ana biratti akka kiyyatti beekta rakkoon qabu ammoo liinaalleen an halaala jira beektaa isin biratti halaala taami ammoo liinaalleen innillee na haa gama keessa galatofachuu rakkoon qabu bakka galtoonfatte ammoo jaarsaree arraas ta'e boros ta'e Abdallumaa abbaa ilmooteetiiti ammoo Abdallaan xiqqaa shokkalatti jechuun dogoggoree isii gartee qilleensa naqee alas baasee ilmoo isaatiif inni manatti hafuun kuniin haalata isarraa illee Abdallaan itun naawoo inni immoo if gorsuu qaba asii yoo himnee dadhabne itti raquun keenyaas itti reena allaffee as bira dhufe isaan bira siin nageessa daawwattoota hordoftoota keenya beektuun har'a gololcha quutis wani na biratti argameef waama kana jecha na birallee dhufe har'a raasonee jechuun gaawwaan kana kara fiidiyootiin yoo itti himne isaan kagartee akkatti tantaate bira dheeyne ammoo qaamaanis gaa itti himuun keenya waan oolame ta'a garuu liinaalleen xiqqishoo kalataa guddaa qabdi sayillee mee asumaanuu dhageettiirra harkaatu murteessaa jettee garuu gaa akkasitti dheeyneetis agarreettis murteessuu dandeenya garuu mee asumaanuu liinaa sanitti ineeti maaliif waan gartee isin jettu inshallah walumaanuu qortatu ta'a dirqama wanni isin jettu hin jiruuti itti bilbili dirqama gartee lammummaa kanarra jiru ni baanna nuti mee daawwattoota hordoftoota keenya jechuun kun bu'aa jira mee asumaanuu gaa liina hello liina assalaamu alaikum Waalaikum salaam. Nagi fayyaa bal'oo jiru. fayyaa wallah alhamdulillah nagaa qabdameeti Nagi wallah alhamdulillah. wallahi dirqameetiin siidhee garuu telefoona kana liina Ayyee rakkoon qabu haa. xiqqoo siif Abdallaan xiqqoo waa waliin mufattanii Abdallaan jechuun manarraa jechuun gaa ilmoo ta'e bira waan alas si baaseefiin Ayyee. si dha'uu danda'e mee maaliif jechuun isin wal dhabdanii Abdallaan gaa ilmoo ta'e bira inni Abdallaan jaarsa keeti maaliif alas si baasuu danda'e? Anaafin haa wadhabbiin keessaa haasoo uummatatti duniyaa fi bakkee hafa fudhatanii Ayyee kan irratti wal loluu turre hedduu. ayyee maaliif jechuun haasoo namaa jidduu seentaa jechuudhaafi? Maaliif bultii namaa seentaa jennaan loluu turre? Ayyee Anaafi duniyaallee deebi'ee walitti maalaan deebi'ee. akka raasallee agarree jira biituma irratti garreerra. Egaa waliin waan haasoo naannummaa nama dogoggora deebi'ee haa yaaddoo fi
mucaa Ambootuu faan san guyyaa ittiin qaban. Ayyee. Akkamitti duraanuu taa'eetiin dhabee jee. Ayyee. Akkasitti sanillee na gorsa jira. Anummaan kaa gorsa sanillee karaarraa maqee sanuma faadee qabsiiste. Waan takka tanii siidhaamu jira. Takka keessatti immoo qalanni kee kanaami. Garuu qalata jechuun beektaa atillee inni qabda. Namni dhuguma walitti himuun bareedaa beekadhu. Namni gubbaara walitti himnee jechuun gubbaara walitti himurra jaarsa kee waan ta'e jechuudhaaf. Waan jaarsa kee ta'e jechuudhaaf jechuun Abdallaan jaarsa keetii nutis jaarsuma keetii beekna. Abbaa ilmoo keetiiti. Har'a immoo jechuun waan kanarraa taa'ii isin jechuu ni qaba. Yoo inni isin jenne namni biraa kan jiru hin jiru. Karaarraa meetee waan san bira dabartee jechuun inni immoo sanumaaf ta'ee obsa qabaachuu qaba malee jechuun alatti illee dafee gaasi gabbaas osoo hin ta'in silaa nama lama sadillee yaamee nuunillee ga'ee akkana kun oliin waan kana irratti harkaanu jechuu qaba. Ayyee. Silaa dhiifama jechuun osoo nama biraallee hin ta'in jaarsa kee eega gaafatte inni immoo dhiifama saniif jechuun eegaa asiisa gaafatte eega gartee akka kana beekte. Abdallaan uummanatti dhaqaa isumarraa nuufiti malee. Eegaa kana beekte jechuun dhiifama siigoo eegaatillee gaafatte illee dhiifama siigoo dhijee silaa qilleensallee jechuun walna kun qabdanii silaa sallee gabbaasuu qabu. Waan viidiyoo achirratti mareef nu uummanatti dhaqaaf amma isiidhaan akka nuti siin jenne qofa nuuf. Ayyee. Ayyee. Silaa akkas kaayee rakkoon qabu jaarsa jaartiin waluma dhabanii. Amma naasni bal'oo. Ayyee. Waan jaarsaa jaartummaa dhaabaanii miila jalatti dhufeetiin badii keessan dhiifama naa godhii jee isa gaafattee. Ayyee. Na gubbaan dabaree waraqaan akkannee halkaniin ala na ari'e namni tokko dhiifama nama gaafatte alatti na ari'e. Beekama. Saniifuu intalti dhalaa ta'e eega badiitiin siif deebisee. Ayyee. Dhiifama nama gaafattatti ilmoo namarraa fudhatanii halkan ittiin barbaadu jaanii waraqaa namaaf kennanii haala nama ari'uun. Kuni badin tasaati. Kuni badin tasaati. Egaa osoo uffata tokko uffatin mana sanii na ari'ee mana kan jira jechuudha. Innis karaarraa nagatti kanan galchaa jeellolu jiraan. Amma sarmaafuu jechuun fi inni kun jechuun aaraan beektaa walii kunis takkaa wal baasuunis warqaa walii kanuunis hin ta'u aara keessatti garuu atis xiqqashoo aara buufattee mana si deebinee isin gara hedduu haasa'uun akkami ni taa'amu akkami. Anganaa kana bakka isaanii taasisee ilma biraa tokko naaf Abdallaan nama biyya sana keessa wal fuudhee biyya wal fuudhee biyya sana. Ayyee. Sanumaafuu nama shira biyya kanarra yaadee halkan kanaan akka aadaa abbaa obboleettii isa gorateetiin itoo jiraachuu jira. Khabar sarmaafuu hamma haadhaas abbaas obboleessaas jaarsaas gorattee jiraachuu jirta garuu asmaalliina beektaa yoo amma warri keessan takka haadha abbaan isaa dhaqan xiqqoo waan isinim uffataniif nuti jechuun isin duulaallee walitti isin deebiin malee xiqqoo maatii keessan jechuun booda yaadni isaanii ni jijjiirama takka hojii isinitti aaran jeetu yaada. Anamma na dhagee inni nuti wallaalee osoo sanumta hin beekin alan nagatari yaanatun jeetiin gaa'ela lalaati ammaan booda isatti hin beekiyuu murteesseetiin jira beekee naasoo kana kanallee fadhoma. Amma beeksatu sila. Ani ammaaf manuma fannisin jira maayikaa mana fannisin manuma fannisin na dhukkubee jechuudha kana murteessaa dhagee sababa sanirraa mana macheetu jira. Garuu duba kana keessatti tokko kas jaalatu kas jaan tokko maali? Jaartii namaa jechuun jaartii namaa tokko jechuun jaartii namaa yoo jechuun namaa illee waldiddee qabaatu taate alatti ammaatis namni ni jaaladha jee irraa haasa'uun waan bareedaa miti na fakkaate qiyyatti. Kunilleen ati amma akka nama tokkootti yoo niti na cinaa dhaabbattee yoo narrakkate rakkoo san na gargaarte na jaalatta. Lakkii sin jaaladhu garuu immoo rakkoon hogguu nama dhufte nama cinaa dhaabbachuun keessaa nama dhalaa bira dhaabbachuun dirqama. Egaa rakkoo san na bira dhaabbachuun inni waan na jaallatee jaalala na fuudhee murteessaa na geessee na walitti keessatti balummaan na bira dhaabbate malee tagama jaalalaa waan jaalala obbolummaa taanaan bareedaadha rakkoon qabu ati Abdallaattis jechuun irra deebineetti ni gaafanna asumaanuu xiqqishoo jechuun wanni jechuu barbaada
bakka ati gartee mana fannisiitu sanatti gaaset dhufnee jechuun walii kun gartee aaraan ta'u Abdallaas jechuun gaa isin du'aasonnee osoo gartee qilleensi kun isin seenne amma qilleensi seenee jira walitti isin deebisu na akkamidha. Ani gama yaasuma isatti deebisee yaadu akka manguddoo obboleeyyan kiyyaa ilmoo qofa akka irraa naafuu sannii dhiigaa waan tokko godhuu hin dandeenye ilmoo bilaashuma na dura. Kuni rakkoon qabu atis manatti deebinee ilmoo qofa osoo isin raafuun ta'in isin lameenis jechuun isin duufinnee akka yaanu barbaanna akkasii ati yaada keeyyattu. Hayyatis bakkuma jettu san taa'e jechuun haara buufadhu inshaallah jechuun walitti deebinaa garuu maatiin keessa way dhaga'ani. Ani ammaan tana gamatti sinimuu fadee alaanumaatti barfootti alaanumaatti hojjeta malee sibiluu jirti rakkoo dhiyeessaan hin dhageessee. Garuu maatii keessatti nimni inshaallah jechuun itti deebinaa qaamaan wal bira dhufnee haasofnu ta'a amma telefoona hayya inshaallah nagannu turi waan gartee gaafii gaafadheef deebii naa deebiteef galatoomi. Hayyee kaayitiinis galatarraa hafaadha galatoomaa waan gaafataniif. Hayyee inshaallah. Hayyee gaatiyaa. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota kana fakkaatti liinalleen diddee jirti haala mufachiise isilleen baalagummaa qabaattee yoo nama rabsitellee isarraamma isaatu obsan qabne mucaan kun obsan qabu maaliif miyyoo tana fuula foddaa miyyaa tana as baasee namarratti mul'isee viidiyoo irraa maree hogga xalaa akkasitti nama kaa'e imimmaanuu miyyoo sana irraa bu'ee agartanii jirtan nuti amma isiin qomannu Abdallaadha qomanna maaliif jennaan nuti dhiira sila dhalaa taate irra waan jennu qabna nuti dhiira maaliif dhiira taane dhalaan qomannu dhiira qomanna malee maaliif arra mucaan kun maqaa dhiira balleessaa jira malee maqaa dhalaa balleessaa jiru hordoftoota fi kabajamtoota maaliif jennaan arra marcumarra teessee muka namatiin jette Oromoon nuti arra Michaan sun har'a gartee intala san fuudhee ilmoo irraa fudhatee yeroo gabbaasu har'a obboleettiitti yoo taate maaliin jaa isin yoo obboleettii yoo taate maal jettan ifira dhaabaa walaala sirriidhaa miti dachaa sunis an akka nama ammeenyaa tokkotti ilaalee nama gartee galata guddaadha qabaa biyyoota inni wallaane san qaamanuu biratti argamneeti yoo nan argamu maadallee bal'oo isin goleetiin jira bal'oon biratti argamee qaama biyyoota bira dhaqee waan isaan bira jiru iccitii isaanii takka takkaan isin himaa bal'oo asitti dhaammadheetiin jira waan jettu jedhu. Kuri rakkoon qabu inshaallah isaan jechuun wal nuuf fayyuna walitti arrabaa hirkeen wal wadhaan jettee bira waldaane jaartii sun rakkoon qabu jaarsa jaartiidha inshaallah jidduu finna geetii yaada sunmaafuu eegartee maatiin isaanii dhageen egaa haadha abbaan isaatiif haadha abbaan siin dhageen ani waan bireetti jeetii yaada inshaallah asmaanuu gaa bira dheenee jechuun kawaa hundaa gartee yaada isinii gartee qabatamaan isinii marru ta'a Mau deh cuma video lama dah guys, insyaallah. Boleh fayya sari itu. Fayya sari itu kalau dia nuta, insyaallah isun manu. Dawat itu hotel itu tanya doain nu. Doain nu kan Arab nu agar gal. Insyaallah sari us doain godan nu, doain godan ja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toto makabajam tota baloshu bagajrat tani bagajirtan itu nagenya kayaknya kan owner rabur ke isim birahara kabutin jecha. Doai teessani nu bira dhaabbadhaa isinillee rabbiin gartee jannataan isin haa qananiisu doai teessani nu bira haa dhaabbatu rabbiin keenya nu gargaara isin jenna haga viidiyoo qabatamaan ijoollee san bira dhannee qaama walitti araarsine isinitti as mul'ifnutti doai nu godhaa isin jenna nagaa nu turaa isin jenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.